Yeroo tokko jechuudha wanta hojjennu irratti maal akka hojjennu illee hin beeknu jechuudha. Ijoolleen keenya baay'een keenya wanta hojjennu hunduma irratti alaafinnati mataa keenyaa fudhannee yookaan boru na rakkisa yookaan wanti kun boru rakkoon tokko narraan gaha jennee wanta yaadni tokko illee hin qabnu jechuudha. Kun immoo matuma keenya irratti rakkoo cimaa qaba jechuudha. Nuti bara jiraannu keessatti namaaf miti kan jiraannu mataa keenyaaf jiraanna waan ta'eef kanaaf immoo yeroo akkasii immoo wanti tokko gaafa nama mudatu yookaan wanti tokko gaafa nama tokko mudatu inni kun immoo rakkina guddaa akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraaruu waaqayyo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Tole egaa har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Waan guddaa irraa akkasiin barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Isa tokkoof rakkina yoo ta'e isa tokkoof akkuma gareessa eeggata jechaa ture mudannoo yoo ta'e isa tokkoof immoo barumsa ta'a. Namni tokko mudannoo yookaan rakkina yoo keessa dabarsee nama sadii afuriif immoo guddina yookaan barumsa akka ta'uudha jechuudha. Har'a kaameraa koo sirrii miti naante akkas garagashee ilaalu. Inna maal isinii jechuun barbaade siiti dhugaa dubbachuudhaa fi mucoo tokko jechuudha waan baay'ee nama gaddisiistudha jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha. Garuu kun yeroo tokko ofii keenya balleessine yookaan ofii keenya goonee kaanii nama cannaquun nu barbaachisu jechuudha. Isinii galee yookiin nama akkasuma godhee abaloo akkasuma gootee hin jedhamu jechuudha. Innaa mucawwan kun kan isheen jiraattu Joordaan keessadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee mucawwan kun akkuma keessanii hojjetachuu haaluftu malee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf shamarran tokko isa kaleessa biyyatti godhan yookaan isa kaleessa maatii biratti godhan isuma kaleessa dabarsan haaluma guddina isaanii fidanii biyya namaallee dhufu jechuudha. Sidii galee kun immoo dhaqee maal ta'a har'ammoo fidee rakkoo namarraan gahaa jechuudha. Rakkoo mataa isheerraan gahaa dhuftee gola Oromaa keessatti duutee reef ishee galuu dadhabuun gola Oromaa keessatti duutee rakkachuun qoonanuun dhugaa rabbii salphina guddaadha jechuudha. Kun salphina sakalee sirra jirurraa har'ammoo salphinichi isa caaludha jechuudha. Inna obboleettiin kun waggaa arfan baranaati bara 2014 gara biyya Joordaan kan isheen dhufte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee biyya Joordaan haa dhuftuyyuu malee egaa mucawwan kun gaafa dhuftu abbaan manaa fi haati manaa daa'ima lama qabu turanii daa'ima lama haa qabaataniyyuu malee lamaan isaaniiyyuu daa'ima sun manatti gataniitu yeroo baay'ee deddeemanii hojjetu jechuudha. Innis isheenis deemanii torban lama minaamini deemanii hojjetu hojii qabu lamaan isaanii hojii mootummaa hojjetu deemanii hojjetu turan. Taraa deemu yeroo tokko taraa deemu haaluma gaarii waggaa sadii wajjin jiraatanii gaafa waggaa arfaffaa qabattu mucawwan kun jechuudha. Akka seenaa hiriyaa isheetti dhagasee hiriyaa ishee sun immoo kan haasaa jira jechuudha. Gaafa waggaa arfaffaa qabattu madaamii ishee yeroo tokko maal gooti baatee deemti jechuun akka sakalee seengadaa takkaa deeman suni taraa deemuu jalqaban abbaa manaaf jechuudha. Gaafa isaan taraa deemuu jalqabanii abbaa manaaf intalli walitti siquu jalqaban. Gaafa abbaa manaaf intalli walitti siqanii intalloo faana haasoftee maal jettee bakka bifuma waniiti wajjin jiraachuu gaafa isaan jalqabanii madaamii ishii sun maal gooti obboleettii ishiitti ergiteetu shakkeeraanii muca'oo kana kanaafuu mee warra muca'oo kun jirtu gaafa dhujetti gaafa ishiitti ergituu jechuudha. Gaafa obboleettii ishii sun gaafa dhaqxu inni mana jiru akka carraa ta'eetu intalitti qofatu mana jiraanii intalitti haasofsiifteetuma biraa galteen jechuudha ishee. Gaafa haasofsiifteetiin gaafa biraa galtu kaameraa mana deemteetu jechuudha wanta sana ajaa'ibu kaameraa keessi biraa deemteen jechuudha ishee. Gaafa isheen kaameraa keessi biraa deemtu akka isaaniitiif ishee sun hin jirtu waan ta'eef namni waa'ee kaameraatu shakkine isheen kaameraa ishee keessi biraa deemteeni. Isinii galee inna mucaan hoggaa isaan amala isaanii kaleessa barasuu wal barsiisan suni har'a fidan waan ta'eef kaameraan achitti keewwameeraa fi namni waa'ee kaameraa yaadanne isaanii hojii isaaniitti fufaniiru jechuudha. Gaafa kan kaameraan achi gaafa qabuuni niitii fiddee dhuftee abbaa manaa agarsiisteeni. Kun maalidhaa jettee gaafa isheen itti haasoftu innis hojii koomitedha isheenis hojii koomitee ishee eenyudha kunis miti jennaan achi abbaa manaan bahee bade muca'oonis baatee badde. Lamaan isaanii bahaniitiin badan. Gaafa lamaan isaanii bahaniitiin badanii abbaa manaa fi mucayyiitii walitti bilbilanii wal argan. Gaafa wal arganii innoo maal godha mana kireesseefu mucattii kana fuudhee teessiseen jechuudha. Mucattii kana gaafa fuudhee teessiseen akka carraa ta'e mucattii garaatti hafeera. Isinii galee mucattiin gaafa garaatti hafu waan gootu gaafa wallaaltu fala gaafa wallaaltu itti bilbilaan mana kiraa teessisee ka'eetu maal godhee jalaa bade. Niitii ishee sunitti deebi'ee ishee asuma araarsatu maal akka godhe gaa ayidoonnoon beeku waan jechuudha. Akkaanii muca'oo irraa
Igaa gaafa kana maal godhaa mucayittii jalaa gaafa badu mucaan barbaaddee gaafa dhabduun mana igaa kaleessa hojii hojjetti birrii wanta hojjettu gara maatiitti ergachaa turteetti ishiin kana dhoksaadhaan fayyadamte malee kun natti dhufa jettee waan hin yaadneef iyyuu birrillee harkarraan qabdu jechuudha. Mucaan baay'ee achi keessatti baay'ee rakkattee sanaan immoo ulfooftee garaatti baatti bakka siqaayemma kana hin jedhamne keessatti gaafa galtu namattis gaafa bilbilattu namni bilbila ishee jalaa kaasuu dide jechuudha. Sirma gaafa namni bilbila ishee jalaa kaasuu didu mucayittiin maal goote mana sun keessatti bakka namichi ishee keessa teessuun keessatti haadha of gattee hojjette jechuudha. Kanaaf egaa gaafa ishiin haadha of gattee hojjettu hiriyyaa isheetu dhaqeetu jechuudha. Hiriyyaa ishee immoo hin jirtiin hiriyyaa ishee baay'ee gargaaraa turteen achitti waan gootumna ishiitii ol taanaan bakka hiriyyaan yeroo tokko dhugaa rabbii hiriyyaanis isin faana rakkata gaafa isin dadhabu sirraatti siqa jechuudha. Mucayittiin kunis gaafa dadhabduun deebitee gara mana yookiin iddoo hojii ishiitti gaafa ishiin deebitu ishiin galtee guyyaa lammaffaatti mucaan kan uffanniftee jechuudha. Uffanniftee kun mala dhugaa rabbii akka reeffi galuuf jechuudha kan isaan birrii kadhachaa jiran jechuudha. Kuni maalidha beektanii jireenya jiraannu keessatti kaleessa gaafa waan tokko hojjennu wanti kun natti dhufamoo natti dhufu rakkina narraan ga'amoo rakkina narraan ga'u jennee yaaduu dadhabuu keenya irraan kan ka'edha jechuudha. Osoo hin yaadne ta'e yookaan osoo wanta kam dhufu irratti iyyuu rakkina kun narra ga'amoo narraan ga'u jennaa osoo yaadne ta'e kun hundumtuu namatti dhufu jechuudha. Waggaa 3 muluu isaan faana jiraattee har'a waggaa 4ffaatti gaafa ishiin kaleessa hin gaddayyuu namcoon kun yaada akkasii keessaa qabaachuu ishee in ibsa jechuudha. Garuu karaa isaatu dhabame malee yaada akkasii qabaachuu ishee akka ibsu beekamaadha. Maaliif jennaani otoo kaleessa hin gaddas jechuudha niitiin kun yeroo hunda akkuma har'a taraa deeman sun taraa deemu ta'ee raatee ishiin kaleessuma hin gaddayyuutti fufte turte jechuudha. Har'a immoo karaa argatte jennaan wanta sin ajaa'ibu dhiirri baalageedha. Dhiirri harree birayyuun darbaadha hin darbuu jedha Oromoon isinii galee harree birayyuun darbuu jedha. Harree birayyuun maaliif hin darbuu jeetta? Dhiirri fedhii isaa eeggachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kana keessatti immoo shamarrantu gahee guddaa qaba. Shamarranii of qabuu hin dandeessaa waan gochuu hin dandeessaa jechuudha. Kanaafiyyuu dhiirri yoo waan barbaade ta'e ijoollee si gaafatillee lakkis kan jedhu ishis kan jedhu darbee utaalee si qabatuuni. Yoo utaalee wanta si qabatu ta'e si fura gaabaa ture. Har'a mucaan kun otoo fedha ishee ta'uu baatee raatee otoo inni dirqamaan daffaree raatee mucayittiin surumaan taatu manuma sun keessa jiraachuu dandeessi. Garuu sababii mucayittiin fedha ishee ta'ee fi sababii kaameraan achitti wanneedheef kan ishee wanneette jechuudha. Sinii galee baatee baqachuu ishee sun jechuudha. Kanaafidha. Silaatii kun hin ta'u ture. Otoo dirqamaan irraan gahee raate baateen baqattu dirqamaan irraan gahee jechuu dandeessu. Dubbachuu dandeessi. Iddoo dirqamaan irraa gahee waa gochuu hin danda'u jechuu dandeessi. Sodaadhee kaleessa hin gaddamoo sitti machuu sodaadhee jechuu dandeessi. Garuu fedha ishee waan ta'eef himachuus hin dhaqne isheen baatee badde jechuudha. Har'a immoo innis yeroo fedhii isaa itti taphatee yeroo fedhii isaa wanta isa barbaachisu hundumarraa waan jedhee ka'eetu har'a gaafa isheen ulfooftu mogatee biraa deema. Kunoo dhumni isaa kana ta'e. Osoo kaleessa hin gadda yaaduma akkasii hin qabdu ta'e raatee dhuftee waggaa 3 teessee waggaa 4ffaatti wanta kana keessa hin galtu turte. Har'a lubbuu ishee irratti faraddu turte. Sinii gala. Kuni kaleessa hin gadda karaa isaa dhabdee sababii inni mana hin jirreef sababii karaa isaan arganneef malee fedha qabdi. Har'a garuu du'uu ishee baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif hojjettanii? Ishiin illee dura duute har'a miti garuu har'a too daa'ima garaatti baattu nafsi xurii taatee otoo jirtuuti isa ishiin duututu nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuu malee ishiin kaleessa duute gaafa namicha faana fedha ishii ta'e waan akkasii raawwatte duute ishii. Sinii galee gaafas duute malee ishiin har'a duute miti. Kanaaf wanni barbaade yoo ta'e shamarran keenyi mana kana keessatti jireenyi natti toleera jedhee yookaan amalli jara kanaa naaf ta'eera jedhee wanta garaa koo gochuun naaf eeyyamamu. Maaliif jennaani hamma barbaadellee jireenyi yoo natti tole hamma barbaadellee akka haadhaaf akka abbaattillee yoo naa ta'an haadha koof abbaa koo olittullee osoo naa ta'anii of qabuun narra jiraata. Halagaan halaguma. Si jaallatu dhugaa jarri kun si jaallatu garuu muudaa tokko sirratti argatana si dhumate.
si jaallatu garuu muudaa tokko waan tokko sirratti argan taanaan si dhumate isaan biratti jechuudha. Inna wanna fedhillee yoo ta'e akka fedhanillee yoo na jaalatanii dabarseef kennuun qabu jara kanatti yaani. Wanta hojjedhu hundumaa karooraan, wanta godhu hundumaa karooraan, wanta uffadhu hundumaa karooraan, wanta nyaadhu hundumaa karooraan. Isinii galee wanti hundumtuu karoora qaba, yeroos qaba, iddoos qaba. Ilma namaa taanee dhalannee sammuun nuu kennamu akka yaadnuuf. Akka waan tokko xiinxallee biraan gahuu dandeenyuuf. Nuti mana keessatti galuun keenyi bineensota irraa adda taane yaaduudhaan. Osoo yaaduu hin dandeenyu ta'ee bineensuma faana jiran isinii galee. Kanaaf wanna fedhillee osoo ta'e gola biyya kana keessatti kan abbaa manaa isaanii faana kana gootu miti jechuudha. Galagaltee abbaa manaa isaanii ilaaluu qabdu. Maaliif kaayyoo manaa baatee beekuu qabdu. Fedha akkasii qabaate taanaan maaltu Itoophiyaa irraa si baase? Fedha akkasii qabaate taanaan maaltu biyya kee keessa si baase? Achumatti heerumtee hin jiraattu. Har'ammoo dhuftee kan badii kana dalagdee hundumarratti. Har'ammoo kunoo dhuftee asitti ofirraatti. Dhugaa Rabbi. Amma hundumtu zoora amma maatii ishiisas hin jiran. Dhageessanii? Firri ishiisas hin jiru. Eenyuutu as hin jiru? Garuu gooddeenyittii ishii sagalee ishiidhaa taate suntu rakkate. Dhugaa Rabbi isin hin jedha. Komentii isaanii jala deemee nan dubbisaanii. Komentii tiktookii irratti jechuudha. Baga silli qof goote, baga haadha fugatte, baga maal goote jedha hundumtu. Micaawwani akka reenfi ishii galuuf riddaataa kadhatti. Isaanimmoo maal jedhu jala deemanii? Atuutti of dabali. Atuu maal of godhi jedhu jala deemaniiti. Kun maal nama gaddisiisa dhugaa Rabbi isiniin jedha. Argitanii? Qooda ishii micaawwan salphachaa ta'an. Ani akkamitti akka galuu Rabbi kun haa beeku. Nam tokko ijoollee nam tokko azannee viidiyoo maaloo kana anaan immoo na gaddisiiste dhugaa Waaqaa isiniin jedha. Nam tokko hundi isaanii bagga ofaa dagatte hin toshite maal goote jedhu dhugaa Rabbii. Kun gaa maali dhalaa? Yoo rakkatte biyya kana keessatti rakkatte yoo miidhamte lammiin keessi bukkee dhaabbata. Si galee biyya kana keessatti waan fedhe taate yoo miidhamte singatu Oromoo. Garuu kanammoo ofii kee of dabarsitee kennite har'a garuu mucaa'uu isiniin dhugaa isiniin jedha. Inni nageessu asittis gatamte biyyattis galte maalis ta'e bakka warra ta'e kan ishee dachee kanarraa hin nageessu. Garuu hiriyyaa ishee suntu tsatsataa itti dhaga'ama. Akkasuma maatiin illee amma maatiin maal godhu biyyarraa hin boohaa jiru maatii ishee. Birriin jiraatee galchuu hin danda'a. Hin ulfaata. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade seetan walumaa galatti. Waan tokko hojjechuun keenyaa dura maal akka hojjennu beekuu qabna. Fakkeenyaaf mana tokko gaafa ijaarru manni safaramee boolli qotamee akka kanatti ijaarama. Karooraan ijaarama malee muka qabaatteef walitti qabda miti. Qabeenya qabaattee birrii qabaatteef walitti qabda miti mana ijaarsa. Kanaafuu waan tokko nan bareeda jedhees dandeettiin qaba jedhees fiigee biraan gaahas jedheen tarkaanfadhees nan qaqqaba jedhee hojjechuun narra hin jiraatu. Wanta kamiyyuu na fayyadamu na miidha. Na baasaa ulaan kun moo nan baasu jennee yaaduu qabna. Dursa waan tokkotti osoo hin gadiin dursa yaaduu qabna. Ilma namaa erga taane erga namaaf dhalanne erga karooruu erga sammuu yaadu nuuf kenname. Har'a kunoo badaasaa takka wanitti hafuudha. Carraa akkasii Waaqayyo namaan kenne. Dhugaa isiniin jedha. Carraa akkasii Waaqayyo namaan kenne. Kanaaf ijoolleen keenya bilis warri waan akkasii hojjettan of eeggannoo godhaa. Eenyumtuu beeku maciite kaameraa. Kaameraan kun kana fakkaattee dhufaa jirtidha. Kana fakkaattee mataa eelpoonii kana fakkaattee dhufteetti. Namni hin beeku ijoolleen keenya hin beekan. Kanaafuu kilaasii keettis ta'e iddoo kamittis ta'e wanta hojjettu hundumaa xanaqqaqadhu. Dursa namummaa keef yaadi. Maal akka taate of beeki. Ani yeroo kam kaameraan jiraachuu baay'ee nan gammada. Dhugaa Rabbii kaameraa mana kana keessa jiraachuu anaan akka kanatti isinii ibsuu hin danda'u akkatti na gargaareera. Kanaaf adaraa keessan ijoolleen keenya of eegaa isiniin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.